Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleewwan kiyya nagaa qabdu jirtu alhamdulillah. Arallee viidiyoo haaraa qabadhee isinii dhufee jira. Viidiyoo narraa immoo akkuma dheengaddaa waadaa isiniif seene qibaatiiwwan babbareedaa rifeensa keenyaaf bareedaa ta'e ka bareedaadha jedhee itti amanee walitti qabee isiniif fidee jira. Haga gama viidiyoon deemneen duratti akkuma duraanii warri viidiyoo kiyya kanaaf haarawaa taatan gara maatii kiyyaa kana subscribe gochuudhaan ida'amaa isiniin jedha. Warri amma dura naaf gootanii na faana turtan ammoo galatoomaa, galanni keessan guddaadha. Akkanuman na faana tura, akkanuman na jajjabeessaa isiniin jedha inshaallah. Qibaatiiwwan babbareedaadha jedhee qabadhee isiniif dhufe keessaadha. Tokkoffaanii argan oiliidha. Argan oiliin kun shaampoo isaatiif, kondiishinarii isaatii fi zayitiin qibaatiin isaa kunilleen hedduu tokko bareedaadha yoo ka argattan ta'e. Viitaamin E of keessaa qaba. Rifeensa keenyaa hedduu tokko laaffisuu irratti gahee guddaa taphata. Ammas akka rifeensi keenyaa hin caccabne, akka hin bubuqqaane godha jechuudha. Hedduu tokko rifeensa keenyaa fi bareedaadha. Viitaamin E waan of keessaa qabu. Viitaamin E rifeensaa fi hedduu tokko bareedaadha jechuudha. Lammaffaa irratti olive oiliidha. Olive oilii yookaan zayitii zayituuna isa jedhamu sani garaagarummaan olive oilii fi zayitii zayituunaa maali jedhamee as dura gaafatamee jira. Garaagarummaan isaa homaa hin jiru, tokkumaa garuu olive oiliin kuni addaan jira. Olive oilii ka extra virgin olive oil, light olive oil ka jedhu akkasitti addaan qoodama. Extra ka jedhu sun furdaa isaati, isa furdaadha jechuudha. Rifeensa low porosity ta'ee fi guddaa hin ta'u. Kun ka light jedhu sun ammoo rifeensa hundaafiyyuu mataa keessattuu rifeensa low porosity fi zayitii zayituunni sun isa laayitii olive oilii laayitii jedhamu sanii isuma natti fakkaata. Garuu olive oilii fi zayitii zayituunni garaagarummaa guddaan qabu tokkuma. Kanaaf olive oilii illee rifeensa keenyaa fi hedduu tokko bareedaadha. Faatii of keessaa waan qabuu fi seelii dhiiga keenyaa kan akka inni hin dadhabne godha. Kan dadhabes deebisee ijaaruu irratti dandeettii guddaa qaba. Rifeensa keenyaa ka guddatuu didee ka achuma taa'ee gadi caccabu kan bubuqqa'uuf illee formaata guddaadha olive oiliin kun. Ammas antioksidantii of keessaa qaba. Ka akka forforiilleen akka nutti hin baaneef illee hedduu tokko nu gargaara. Forforii nutti ba'eef illee nurraa xiqqeessuu irratti illee gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaaf olive oilii yookaan zayitii zayituunallee itti fayyadamaadha. Hedduu tokko bareedaadha. Sadaffaa irratti coconut oiliidha. Coconut oiliin rifeensa low porosity ta'ee fi guddaa hin ta'u, xiqqoo hin goggogsa. Garuu rifeensa medium ta'ee fi ka high porosity ta'eef illee hedduu tokko bareedaadha. Guddina rifeensa keenyaa irratti hedduu tokko nu gargaara. Seelii rifeensa keenyaallee akka kaka'u godha jechuudha. Rifeensa haphatellee hin furdisa, akka rifeensi yabbatu godha, akka rifeensi jajjabaatullee hin godha. Garuu akka hin dogongorre isinitti himee jira. Low porosityidhaaf diqqoo tokko hin goggogsa hin ta'uu fi high porosityidhaaf mediumidhaaf hedduu tokko bareedaadha coconut oiliin. Akkasuma ammas castor oiliidha. Castor oiliin guddina rifeensa keenyaa irratti tokkoffaadha. Qibaatii tokkoffaadha. Hedduu tokko bareedaadha. Rifeensa keenya yoo ka seeraanti fayyadamnu ta'e hedduu tokko guddisa jechuudha. Pirootiinii waan of keessaa qabuu fi seelii gogaa keenya qaama keenyaa keessaallee ka rifeensa keenyaallee akka sirriitti hojjetu godha. Kan dadhabes hin haaromsaa, akka inni seeliin dhiiga keenyaa kun seeraan hojjetu godha jechuudha. Garuu qibaatiiwwan kanneen hunda isaatiyyuu yeroo fayyadamnutti oowwifneeti rifeensa keenya irratti dibanneeti. Rifeensa keenya kan ammoo sirriitti massaajii godhuu qabna. Massaajiin guddina rifeensa keenyaatiif gahee guddaa taphata. Akkasuma warri keessattuu low porosity faa qabdan feestaaliidhaan hidhattanii yoo sa'aatii tokkorraa galamaa takka akkas tursiiftanii faayidaa qibaatiiwwan kanaa irraa argattan jedha abdii qaba inshaallah yoo ka akkaataa fayyadama isaatiin itti fayyadamtan ta'e. Ammas avukaadoodha.
Qibaatiin avukaadoonis hedduu tokko bareedaadha. Keessattuu rifeensa low porosity ta'ee fi rifeensa keenya laaffisuu fi dheeressuu irratti illee gahee guddaa taphata. Pirootiinii of keessaa qaba innilleen. Pirootiinii waan of keessaa qabuu fi rifeensa keenya hedduu tokko jajjabeessaa akka inni hin bubuqqaane godha. Guddinna isaatiif illee hedduu tokko nu gargaara jechuudha. Rifeensa caccabee fi kan bubuqqa'uuf illee furmaata. Ammas qibaatiin bareedaan tokko almond oiliidha. Almond oiliin rifeensa keenyaaf ta'ee fuula keenyaaf illee qaama keenyaaf hedduu tokko bareedaadha. Gogaa qaama keenyaa ni haaromsa, akka malee bareecha. Innis viitaamin E of keessaa qaba, pirootiin illee of keessaa qaba. Almond oiliin kun gogaa qaama keenyaa hin qulqulleessa jechuun seelii dhiiga keenyaa kana akka inni sirriitti hojii isaa hojjetu godha. Kan duraan hojii dadhabee illee ni haaromsa jechuudha. Rifeensa bubuqqa'uuf illee hedduu tokko furmaata. Almond oiliin kunis yoo argattan bareedaadha, hedduu tokko bareedaadha, itti fayyadamaadha. Akkuma yeroo shaampoo isinitti himee oilii kanneen hunda qibaatii kanneen hunda yeroo takka itti fayyadamtan jechuu osoo hin taane yeroo yerootti kanneen keessaa ka argattan itti fayyadamtanii kam isinitti mijatee ka isinitti dhiyaatu ka argattan itti fayyadamtanii kan rifeensa keessaniif bareedaa ta'e immoo itti fayyadama keessan argitanii akkasitti qibaatii rifeensa keessaniif bareedaa ta'e argattanii itti fayyadamtan jechuudha. Ammas sunfloweriin rifeensa keessattuu low porosityidhaa fi hedduu tokko bareedaadha. Sunflower illee yoo argattan rifeensa hin lallaaffisa, hin jajjabeessa, akka inni hin bubuqqaane godha, addaan babaasa. Sunflower illee hedduu tokko bareedaadha. Grapeseed illee akkasuma bareedaadha. Innis yoo ka argattan ta'e tokko ammas bareedaan jojobaa oiliidha. Jojobaanis qibaatiin jojobaanis akkasuma bareedaadha. Isas yoo argattan itti fayyadamaa isiniin jedha. Rifeensa keenya akka inni hin caccabne, akka inni hin bubuqqaane godha. Ka duraan miidhamee caccabee bubuqqa'ees yoo duraan ibiddaan ka rifeensa laaffisuudhaaf jennee ammas wanta akka parmii faa qibaatii wanta keemikaala rifeensa keenyaan miidhu itti fayyadamnee yookaan jalaa miidhame ta'e illee hedduu tokko gargaara jechuudha. Akka duraanitti deebisuufi akkaataa itti fayyadama isaa beekne jennaan qibaatiiwwan kanneen kan naannoo keenya bakka hundatti iyyuu argamu. Gatiin isaatis hagas mara guddaa miti. Rifeensa keenya bareechuudhaaf guddisuudhaaf jennee wanta birriidhaan guddaa keemikaala alaa birriidhaan itti baasnee fi waanuma mana keenya keessa jiru yoo itti fayyadamnellee faayidaan isaa tokkuma. Ka garuu garaagarummaan isaa ka keemikaala sun qarshii guddaa baasuu fi faayiduma silaa mana keenya keessa teennee argannu qarshii guddaa alatti baasnee baasuudha. Garaagarummaa guddaa hin qabu. Kanaaf kunuunsa rifeensa keenyaa bareechuudhaaf haga rifeensa keenya hin miiccanne dura wantuma mana keenya keessaa qabnu rifeensa keenya dibnee sirriitti masaajii goonee laaffisuu ni qabna. Rifeensa keenya torbaanitti yeroo hagam akka dhiqannu beekuu qabna. Ji'atti yeroo hagam akka dhiqannu beekuu qabna. Akkaataa rifeensa keenyaanii sanis numatu murteessa jechuudha. Ammas gogiinsa rifeensa keenyaa dhogguu qabna. Qibaatiiwwan kana wayita dibannus akka inni sammuu keenya keessa seenutti sirriitti qibaatii kana haga hundetti dibnee masaajii godhuu qabna. Ammas rifeensa keenya haga qacceetti dibuu qabna jechuudha. Wayita hin dhiqanneen duras wayita dhiqannee irraa baane duras yoo ka itti fayyadamne qibaatiiwwan kanneen bareedaadha. Akkaataa itti fayyadama isaa beeknee jennaan wanti qarshii guddaa alaa baafnee faayidaa tokkoon ala osoo faayidaallee irraa hin arganne rifeensa keenyaafillee faayidaa nuun buufne birriin keenyallee manatti nuun hafne alatti nurraa rakkatuuf hin jiru jechuudha. Haala kanaan rifeensa keenya kunuunsuu dandeenya. Qibaatiiwwan bareedaadha jedhee yaadee qabadhee isinii dhufee yaadhaa fi kana fakkaata. Yoo gaafii qabaattan karaa komentii jalaatiin naaf barreessaadha isinii deebisa. Akkasuma yaada yoo qabaattan wanta akka isiniif hojjedhu isin barsiisu yoo jiraate yoo wanta beeku hunda isaatirraayyuu ka hin beekne anatu hin beekne garuu ka beekurraa isin barsiisuudhaaf qophiidha. Kanaaf wanta akkan isin barsiisu yoo barbaaddan as jalatti naaf barreessaadha isiniif hojjedha inshaallah. Gaafii yoo qabaattan karaa komentii jalaatiin naaf barreessaa. Yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatina. Obboleewwan keessaniifillee share godhaadha har'a fayyadamanii. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti har'aaf assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.